Dubartoonni baay'een erga wal qunnamtii saalaa raawwatanii booda ulfi garaatti akka hin uumamneef qoricha poostipilii bitatanii liqimsu. Qoricha poostipilii kana irra deddeebi'anii liqimsuun maseenummaa yookaan immoo dhala godhachuu dadhabuu namatti fidaa jedhama. Wanti kun dhugaadha. Warreen poostipilii hin beeknee fi poostipiliin qoricha dubartiin tokko erga wal qunnamtii saalaa raawwattee booda ulfi garaatti akka hin uumamneef sa'aatii 72 keessatti liqimsudha. Wanti isin beekuu qabdani qorichi poostipilii humni ulfa ofirraa ittisuusaa averejidhaan parsantii 85 qofadha. Akkasumas dhukkuboota wal qunnamtii saalaatiin namarraa namatti darban humna irraa ittisuu hin qabu. Qoricha poostipilii kana irra deddeebi'anii liqimsuun miidhaa cinaa yookaan immoo saayid effeektii baay'ee qaba. Isaan keessaas guyyaa fi baay'inni marsaa laguu keessanii akka jeeqamuu fi akka baay'atu gochuu. Akkasumas dhukkubbii mataa, dhukkubbii qaama saalaa fi dhukkubbii garaa yeroo ta'an garuu qoricha poostipilii irra deddeebi'anii liqimsuun maseenummaa yookaan immoo dhala godhachuu dadhabuu namatti hin fidu. Qoricha poostipilii kana garuu irra deddeebitanii liqimsuun otoo baattan baay'ee filatamaadha. Sababni isaas qorichi poostipilii kan qophaa'e akka imarjansiitti akka fayyadamtaniif malee bifa dhaabbataa ta'een akka fayyadamtaniif miti. Qusannoowwan maatii kan biroo bifa dhaabbataa ta'een akka fayyadamtaniif isinii qophaa'an baay'een ni jiru. Isaan keessaa tokko filattanii fayyadamuu dandeessu. Ergaa fayyaa kana yoo dandeessan sheer gochuun irraanfatinaa. Gaaffii fi yaada keessan koomentiirra naa kaa'aa. Halkan gaarii isiniif haa ta'u.